ነገ የጣርማ በር ዝንጀሮ መጥቶ ዙፋን ላይ ተቀምጦ እኛ በማናው ቋንቋ ያወራ ቡጪ ቡጪ ያለ ቢነዳን ዝም ብለን የምንሄድ ሰዎች እኮ እየሆንን ነው። ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን ኦቦ ታዲዮስ ታንቱ yakkoota himatamaniin yakkamaa ta'uun murtaa'e. Jaarsi Oromoo arrabsuudhaan beekamtii argatan kun yakkamaa ta'uu manni murtii arra murteesseera. Bal'inaan dhageessu. Oduutti aanuun hammattoon waliigaltee tumsa laga Naa'il kaleessa gara raawwiitti galee haqa qabeessummaa kan mirkaneessuudha jedhan Dr. Injinar Habtaamuu Ittafaa. Haa ta'u malee ministeerri muummee Masrii hammattoon waliigaltee tumsa laga Naa'il ammas fudhatama hin qabu jechuun haasawa godhan. Kaayiroo fi Finfinneen waliigaltee kaleessa hojiitti hiikame irratti wal dhabuu itti fufaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu nama bakka Geetaachoo Raddaa buufamu irratti mootummaa federaalaa waliin marii taasisaa jiraachuu beeksise. Bakka Geetaachoo Raddaa eenyu buusuuf jira ni dhageessu. Oduu biraatiin tajaajilli M-Pesa Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti maallaqa kallattiidhaan daddabarsuu fi jedhame. Dhiyoo Itoophiyaatti hojii kan jalqabe Safaricom Itoophiyaa fi Keeniyaa tajaajila walitti hidhu dinqii tokko arra hojii jalqabsiiseera. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin godina Harargee Bahaatti rooba cimaa roobeen sigigni lafaa uumamee namoonni 3 lubbuu dhaban. Gabaasa guutuu ni dhageessu akka moltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu nama bakka Geetaachoo Raddaa buufamu irratti mootummaa federaalaa waliin marii taasisaa jiraachuu beeksise. Gama biraatiin fonqolchaatu Tigraay keessatti raawwatame kan jedhu gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el sobaa jechuun ibse. Gareen TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa kaasuu hordofee nama bakka isaanii buufamu irratti mootummaa federaalaa waliin mari'achaa jiraachuu itti gaafatamtuu waajjira paartichaa Fatlawarq Gabra Egzaabeer ibsan. Aadde Fatlawarq Gabra Egzaabeer yaada laataniin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan muudame waliigalteedhaan waan ta'eef dhaabni tokko pirezidaantii kanarraa yoo amantaa dhabe aangoo irraa kaasuun rakkoo hin qabu jedhan. Eenyutu bakka isaanii bu'a kan jedhu irratti ni mari'annaa jechuunis ibsan. Haa ta'u malee paartichi kaabinee naannichaa irratti muudama raawwatee wal qabatee bulchiinsa yeroo naannichaa irratti fonqolcha mootummaa raawwateera jedhamee odeeffannoon tamsa'u dhugaa irraa kan fagaateedha jedhan. Aadde Fatlawarq Gabra Egzaabeer teessoo waliigalaa bulchiinsi yeroo naannichaa qabu 27 keessaa 14 kan abiyuuti kan jedhan Aadde Fatlawarq Gabra Egzaabeer miseensonni kaabinee bulchiinsa yeroo naannichaa keessa jiran 19 ammallee iddoo isaanii irratti hojii hojjechaa jiru jedhan. Walumaa galatti miseensonni kaabinee dhiheenya kana aangoo bulchiinsa yeroo irraa kaafaman 5 qofa ta'uu kan kaasan Aadde Fatlawarq Gabra Egzaabeer bulchiinsa yeroo naannichaa irratti fonqolcha mootummaatu raawwatamaa jira jedhamee odeeffannoon tamsa'aa jiru guutummaatti sobaa fi fudhatama kan hin qabneedha jetteetti. Namoonni TPLF bakka hin bu'an jedhamanii aangoo irraa kaafaman obbo Geetaachoo Raddaa, Bayyanaa Mikruu, Piroofeesar Kindayaa Gabra Hiwat, Dr. Hagoozi fi Almaas ta'uu ibsan. Aadde Fatlawarq Gabra Egzaabeer gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu miseensota kaabinee 5 aangoo irraa kaasuu beeksisuu hordofee bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu hoggansa TPLF irratti tarkaanfii seeraa nan fudhadhaa jechuun akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF lamatti qoodamu hordofee gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu fonqolcha mootummaa narratti labsee jira jechuunis obbo Geetaachoo Raddaa balaaleeffachuun kan yaadatamudha. Oduu biraatiin obbo Taadiyoos Taantuu yakkoota himatamaniin yakkamaadha jedhaman. Jaarsi Oromoo arrabsuudhaan beekamtii argate kun yakkamaa ta'uu manni murtii
ibseera. Obbo Taadiyoos Taantuu yakkoota haasawa jibbinsaa tamsaasuu fi walitti bu'iinsa kakaasuudhaan himatamaniin yakkamaa ta'uu mana murtii wabeeffachuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Obbo Taadiyoos Taantuu halkanii fi guyyaa irra deddeebi'iin Oromoo irratti jibba qaban lallabuu gareen finxaaleeyyii Amaaraa ijaaramtee akka Oromoo irratti lola bantu deddeebi'ii waamicha godhaa turan. በዚህ አይነትማ ነገ የጣርማ በር ዝንጀሮ መጥቶ ዙፋን ላይ ተቀምጦ እኛ በማናውቀው ቋንቋ ያወራ ቡጪ ቡጪ ያለ ቢነዳን ዝም ብለን የምንሄድ ሰዎች እኮ እየሆንን ነው። ገዢዎቻችን ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው። Darbe mootummaa irrattis arrabsoowwan halkaniif guyyaa gaggeessaa tureen to'atame. Kanaanis erga to'atamee booda deddeebi'ii mana murtiitti dhiyaachaa tureera. Haaluma kanaan mana murtii olaanaa federaalaatti dhaddachi ramaddii lidataa dhimmoota seeraa fi heera mootummaa olmaa isaa arraatiin obbo Taadiyoos Taantuu yakka himatamaniin balleessaa raawwachuu isaanii ibseera. Himatamaan kun waxabajjii 20,2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haasawa jibbinsaa tamsaasuu fi walitti bu'iinsa kakaasuudhaan yakka raawwatan jedhamuun himatamuun kan yaadatamudha. Himatamichi yakkoota abbaan alangaa ittiin himate 4 hin raawwanne jechuun waakkatus abbaan alangaa yakkicha raawwachuu isaanii ragaa dhiyeessaniiru. Manni murtiis ragaa abbaa alangaa erga qoratee booda himatamichi ragaa ittisaa akka dhiyeeffatu sagalee guutuun yaada murtoo kennee ture. Haa ta'u malee obbo Taadiyoos Taantuu ragaa ittisaa dhiyeeffatanis ragaan dhiyeeffatan ragaa abbaan alangaa irratti dhiyeesse sirnaan qolachuu dhabuu isaaniitiin badii raawwatanii jiru jedhame. Kanarra dhaabbachuun manni murtiis yaada adabbii murtoo bitaa fi mirgaa dhaga'uuf jecha onkololeessa 12,2017tti beellama qabateera. አዲስ አበባ የሚለውን ስም እንኳን ለመጥራት እየተጸየፉ አዲስ አበባን ጠብቀው ያኖሩትን ሰዎች መሬት የሚዘርፉበት ምን ምክንያት አለ? ህብረተሰቡ መቃወም አለበት። Oduu itti aanuun ammattoon waliigaltee tumsa laga Naa'il kaleessa gara raawwiitti galee akka qabeessummaa kan mirkaneessuudha jedhan Dr. Injinar Habtaamuu Ittafa. Haa ta'u malee ministeerri muummee Masrii ammattoon waliigaltee tumsa laga Naa'il ammas fudhatama hin qabu jechuun haasawa godhan. Guyyaa kaleessaa ammattoon waliigaltee tumsa laga Naa'il gara raawwiitti galuu hordofee Kaa'iroo fi Finfinnee gidduu jechoonni daddarbatamuu itti fufaniiru. Guyyaarraa ministeera bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Injinar Habtaamuu Ittafaa miidiyaalee biyya keessaatiif ibsa kennaniin ammattoon waliigaltee tumsa laga Naa'il hojiitti galuun seerota duraanii haquun haqa qabeessummaan kan mirkaneessu ta'uu kaasan. Ammattoon ammaa kunis seera qaama tokko fayyadu kan hambiseedha jedhan. Ammattoo qaama kamiyyuu hin miine waliin misoomuu fi guddachuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu Dr. Injinar Habtaamuu Ittafaa dubbatan. Fayyadamummaa waloo fi odeeffannoo wal jijjiiruu dabalatee qajeeltoowwan adda addaa kan of keessatti hammatu ta'uu ibsan. Seerichi qaama kamuu miidhuudhaaf kaayyoo kan hin qabne ta'uu kan kaasan Dr. Injinar Habtaamuu Ittafaa tumsaan misoomsuu fi galma fayyadamummaa waloo bu'uura kan taasisedha jechuun dubbatan. Ammattoon seeraa kun hojiirra akka oolu qaamolee qooda qaban hunda irra deebi'iin galateeffatan. Ammattoon kun Itoophiyaadhaaf akka injifannoo guddaatti ilaalamaa jedhan Dr. Injinar Habtaamuu Ittafa. Haa ta'u malee ministeerri muummee Masrii ammattoo waliigaltee tumsa laga Naa'il ammas fudhatama hin qabu jechuun morman. Ministeerri muummee Masrii Mustafaa Madbuulii kaleessa galgala Kaa'iroo irraa haasawa taasisaniin piroojeektoonni hin qoratamne laga Abbaayyaa kun akka hin ijaaramne akeekkachiisan. Madbuuliin kaleessa haasawa taasisaniin qabeenya bishaanii idil addunyaa akkaataa qajeeltowwan seeraa idil addunyaatiin kunuunsuu fi itti fufsiisuun barbaachisaadha jechuun cimsuun dubbatan. Kaa'iroon piroojeektii hidha haaromsaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuun yaaddoofteetti jechuunis dubbatan. Muumichi ministeera Masrii Mustafaa Madbuulii itti dabaluun akkas jedhan. Lagni Abbaayyaa Itoophiyaan hidhachaa jirtu kun godaansi seeraan alaa akka dabalu taasisuu malaa jedhan. Waggoota 13 dura hidhamuu kan jalqabe lagni Abbaayyaa biyyoota lamaan duwidaaf garaa godheera. Oduu biraatiin tajaajilli M-Pesa Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti maallaqa kallattiidhaan daddabarsuu fi jedhame.
Dhaabbanni Safaricom ibsa sa'a muraasa dura baaseen tajaajila M-Pesa Global jedhamu gara Itoophiyaatti babal'isuu keenya gammachuu guddaadhaan isin beeksisuu barbaannaa jechuun lammiilee Itoophiyaa hubachiise. Dhaabbatichi ibsa baaseen Safaricom Itoophiyaa waliin ta'uun jijjiirraa maallaqa moobaayilaa daangaa qaxxaamuru kan saffisa qabu, kan nageenyummaan isaa eegamee fi gatii madaalawaa kan ta'e hojiirra oolchuuf waliigaltee mallatteessinee jirra jedhe. Fayyadamtoonni M-Pesa amma booda karaa bilbila isaanii fayyadamuun Keeniyaa ta'anii M-Pesa fayyadamuun kallattiidhaan gara Itoophiyaatti maallaqa erguu ni danda'u jedhe dhaabbatichi. Itoophiyaa irraas Keeniyaatti erguu akka danda'an Safaricom ibseera. Kun immoo keessumaa lammiilee Itoophiyaa Keeniyaa jiraatanii fi lammiilee Keeniyaa Itoophiyaa keessatti hojjetaniif akkasumas nama biyyoota lamaan keessatti hidhata daldalaa qabu kamiifuu faayidaa guddaa qabaa jedhe. Safaricom ibsa isaatiin walta'iinsi kun baha Afrikaa keessatti walitti makamuu diinagdee kan cimsu yoo ta'u, kaffaltii dijitaalaa akka dagaagus ni taasisaa jedhe. Dhaabbanni kun hundaa ol ammoo diinagdee biyya keessaa irratti sadarkaa tokko guddina kan fidu ta'uu Safaricom ibsa arra baaseen yaadachiiseera. Bara 2021 Itoophiyaatti hojii kan jalqabe dhaabbanni guddaan Afrikaa tanaa Itoophiyaatti ammoo Itiyoo Telekoom caalaa fudhatamummaa guddaa argachaa dhufee jira jedhame. Dhaabbanni kun bara darbe akka barbaade milkaa'uu baatus bara kana garuu uummanni biyyattii dhaabbaticha irratti hirkachaa jiraachuun himameera. Oduu teenya xumuraatiin godina Harargee bahaatti rooba cimaa roobeen sigigni lafaa uumamee namoonni 3 lubbuu dhaban. Godina Harargee bahaa aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raafuu ganda Harootti rooba cimaa sa'aatii dheeraaf osoo walirraa hin citin roobeen lafti sigigaatee lubbuun namaa darbuun dhagahame. Kaleessa galgala rooba sa'aatii gara 4tiif walitti aansee roobeen maatii tokko keessaa namni 3 lubbuun darbuun himameera. Ijoollee lubbuun isaanii dabarte osoo isaan quba hin qabne bakkuma isaan rafanitti manni sigigaateen lubbuun isaanii darbuu jiraattonni himan. Rooba kaleessa galgala aanaa Kombolchaa ganda Haroo jedhamu keessatti roobaa tureen lolaa hamaan uumamuun manneen jiraattota buqqisee akka fuudhes jiraattonni himaniiru. Tibba kana kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti roobni hammaachaa akka dhufe namoonni ni dubbatu. Kanaaf ammoo wayitii roobni akkasitti jabaatu hawaasni of eeggannoo akka taasisus dhaamameera. Yeroo gaarii.